hordoftoota keenya jirra jirtu nagaa keessan nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaadha nuti jirra nagaa keenya jiru jireenyi hundu bareeda akkam isin hordoftoota ko biyya keessa biyya alaa jirtan nagaa keessan jirtu nuti jirra nagaa keenya har'a maal isinitti agarsiisuun dhufe jettanii kun akkuma argitan jechuudha xiqqoo ishii waan nu rakkisaa jira. Kamerani tikko kamera narakkisaera inna akkam isin jirtu wanti nagaadha nuti jirra nagaa keenya jiruuf jireenyu hundi bareedu galata waaqayyo har'a maal isinitti agarsiisa rabbirraa dhagna isaa dhiqofanidha ilaala akkatu isin dhaggeeffatu rabbirraa dhagna dhiqofanii kun ammoo zabsafaan as jira masxaxaban kun as jira jechuudha kana bishaan itti barrazaaf bishaan ho'isaaf hin jira maashiniidhaan kan immoo itti dhiqaan jechuudha mazabzafaa as keewwadhee amma rabbirraan ilaala ji'a sadiidha rabbirraan jechuudha baraa mucaa kiyya suura isaas gadhiisee tanan jira jechuudha amma ganaa waan ta'eef qobaadhuman kaaseeni garuu yeroo ji'a ja'a wajjiniin kaa'a jechuudha suura inna badeera simmoo samoona kana badee tanan jira jechuudha wanti badee fi haadha mucaa jaan ta'eef mucaa guddisuuf jedhee tanan badee jechuudha malee nagaa kooti jira inna kun rabbirraan koo kana fakkaatti bara mucaa kiyya dhugaa dubbachuudha namni baay'een hin teessisiini dugdiin dhukkubaa lapheen hin dhukkubaa naan jedha garuu mucaan kiyya yoon akkanatti harka ofirra ciibsee olan jedha malee jedheetu na rakkisa jechuudha baay'eesa garuu immoo maazarii kiyya immoo gaafadheennaan akkana ol jechuu barbaada minaan jedheennaan baay'een teessisiin garuu xiqqoo teessisii dugdiin dhukkuba naan jette garuu namoonni tokko tokko immoo sirumayyuun teessisiin naan jedhanii ani garuu jechuudha baay'een baay'isu garuu xinnoo teessisaan dhuman jiraan. Inna kun amma taa'ee jira inna mucaan kiyya amma ji'a sadiidha ji'a sadansaa gaafa 13 jechuudha gaafa 13 jiini sadansaa kan fixu jechuudha garuu qaaqmeen jidduu irti waan ta'eef qaaqmee sana torban tokko nu gidduu irti bulii jaa jechuudha garuu rabbirraan amma ji'a 3 hin finne jechuudha torban tokko wayii tafeef inna kun olaalaani baraani gana adun bullulloto baba inna uffata aynata lama uffatee jira inna kanan sinin jedhaan hordoftoota kiyya mataan rabbirrama baay'ee tokko luuccaadha mataa dhalootaati jechuudha irraa inaanne amma sa'aatiin meeqa seetan sa'aatii 12 walakkaadha haqna isaa dhiqufan rabbirraan guyyaa irraa fudhu gadubbachuudhaafi guyyaa naan rafu halkan garuu irrafa yeroo achuma yeroo beela hin kakka dafee ka'a malee deebi'eetuma rafa achumatti nan hoosisa aannanis nan kennaa fi aannan xaasaa dhugamu amma harmi koo baay'een ba'u waan ta'eef kun isiniin jedha inna ammallee qaatan teessisee dadhabee jira inna hordoftoota keenya kunoo kana fakkaanna jechuudha kana keessa oollaa ada mucaa ta'uun biizii nama godhaa baay'ee tokko jechuudha asti mul'annaa asirra ooy kaameraan na ilaawannoo ta'e inna gootu babiiko isi abbaa koo garuu dhugaa dubbachuudha wanta akka daa'imatti nama as dassatu hin jiru daa'imni baay'ee namatti tolti daa'ima guddisuun baay'ee tokko namatti tola jechuudha nama rakkisan illee obsuudha garuu nama rakkifti daa'imni inna amma dhagna isaa dhiqofanidha waan ta'eef xiqqoo ammanatti jedhee tanani maaliif baddes jettu jedhee tanani dhufe jechuudha rabbirraa isinitti agarsiisuufan dhufe rabbirraa bartaniittu miti kunoo warroonni immoo ay ganaadha elsuun geenye hin teessisiini namni hoo jettu ta'e immoo komentii na barreessa kunoo mucaan kiyya baraa jechuudha
gurraattiidha miti. Gurraacha yommaa ta'uunsaa naannatti tolee jira jechuudha. Maaliif ijoolleen baay'ee addaattu sirrii miti. Innaa akkasi kunoo rabbirraan lammii amma nagahee jira. Ilmi keenya amma nagahee jiraan isiniin jedha. Kunoo kana fakkaatti ammoo TV ilaaluudha ammoo baay'ee tokko xiratii gooti. Innaa hordoftoota keenyaa laayik sheer nu godha. Warroonni rabbirraa jaallattanii laayik sheer godha jechuudha. Rifeensi isaa immoo kanuma dhalootaati irraa naannee amma ammaatti irraa aadeen jirru irraa aanneen jirru dura lammiitu dide yeroo xinnummaa ganaa yeroo ganaa ji'a tokko ji'a lama lammii dide hin aadamu jedhee dide amma immoo anatu didaa jira hin aadamu lammiin aadamu jedhee ani immoo hin aadamu jechaan jira jechuudha. Maal ta'a garuu dhiiradha yoo aadamuu baate amma baay'ee tokko luuccaadha rifeensi isaa. Garuu yoo irraa aadan hin jajjabaataa jedhan gaa yeroo lammata marguutti. Innaa akkana isiniin jedhaa. Ani immoo rabbirraa ganamas galgalas nan dhiqaa. Warroonni immoo ganama galgala dhiquunis miidhaa qabaa jettan. Garuu namni ani illee dur ganama aduutti nan baasa rabbirraa. Ji'a tokko kaaseen aduutti baasuu ni jammaree amma ergasii inuman baasa guyyaa aduun hin jirre malee inuman baasaan jechuudha. Ganamas dhiqeen baasaanii galgalas nan dhiqaan dhaqnasa yeroo hundaa nan dhiqa. Warra dhiqaatiin sirrii miti ganamas galgalas dhiqaatiin sirrii miti warri jettan natti maaniif jedha. Ooko. Innaa yeroo gaa tokkoffaa waan hundinuu xiqqoo nama dhidhibaa miti yeroo namni namatti hime malee. Innaa kana isiniin jedhaa kun mucaa kiyyannaa eebbisaa rabbirraa lammii eebbisaa baraa jechuudha. Lammii yoo viidiyoo mul'achuu baate kun isa faana isinii hojjenna viidiyoo kana booda rabbirraa wajjin laayik sheer godha. Innaa isiniin jenna hordoftoota keenya. Haala kana keessa irra kun amma guyyaa irra kun waan ta'eef amma sa'aatii 12 walakkaa ta'ee dhiqeen raffisuufanidha jechuudha. Inni ufnaa hin banne jirra jechuudha. Rifeensi jedha rabbirraa sin agarsiisu dhufe. Akkana bakka. Ciao jedhin ka. Ciao jedhin gootuti. Gootu ciao jedhin. Bye jedhin. Ciao jedhin. Ciao jedhin. Bye jedhin. Na laayik sheer nu godhaa. Bye sin jaallanna sin kabajna.